Afurii saddeetumaa ni naman kadduu naneerumaa. Yaa gooftaa koo galata kee rabbiin kadhaa koo naa dhagee mucaan kun irraa hirmuu fida. Ana akkuma baarzaafii mana keenya balbalaa sana dhaabbattee maaftan se'e. Rabbi immoo gatee naman gatu baraa. Ala kunoo kanuma caammaan qabetti naa hirmuu fida. Gooftaa koo galanni si haa ga'u. Obboleettii koo tokkottiin bilbilaa laqamtee jirti dhufti yaadu. Mucaa koo gaggeessitu. Kottu cirra torbanarraa na waliin oolii mucaan koo heerumuu fidhaa. Siin jedhaa torbanarraa cirra na waliin oolii. Obboleessa koo tokkotti sagaleen godha. Kottuu torbanarraa cirra na waliin oolii mucaan koo heerumuu fidhaa. Torbanarraa kottaa na gaggeessaa isiniin jette. Wayyoo nan bade. Harmee eenyutu heerumuu fidhaa cirra maalii waamaa jirtaa? Hayi eenyutu heerumuu fidhaa yoo? Obboleettii koo ishee xiqqootu heerumuu fidhaa. Moo eenyutu heerumuu fidhaa harmee kun nan badeenoo? Maali mucaa koo maal isaatii alammaa afurii saddeetumaan naman kara doona neerumachaan turre moo? Maal isaatii mucaa koo maaltu si argate alammaa na neerumachaan turre moo? Gurra kootiin hin nagee ija kootiin hin si arge maal isaatii mucaa? Hayi nagaa miti mucaa. Maal isaatii harmeen koo? Ani bari afurii saddeetumaa. Ani naman kara doona neerumaa sirba jedhu raadiyoo irraa dhageetanii afurii saddeetumaa ani naman kara doona neerumaan jedhe malee. Ani yoomna heeruma jedhe maal isaatii harmee? Ani namni na fuudhu jira moo ani yooman heeruma ga'e ani heeruma hin geenye bara. Maal taatee harmeen akkasii? Maal akkasitti na qaanfachiisa? Obbolaa koo jaalala jechuun harki tokko kun qofaa isaa sagaleen uumuun garuu lama taatee gaafa harka lamman gaafa walitti rukuttu sagalee uumaan. Jaalala jechuun gaa'ela keessatti akka kanaatiin. Kara lammanirraa yoo ta'e irraa kan hafe kara tokkoon mana ijaaramuun hin danda'amuun manni akkuma utubaa barbaadu akkasuma gaa'elli walii galtee barbaadan jaalallis immoo akkuma kana gara lammanirraa yoo walitti dhufe malee jaalalli kar tokkeen bu'aa tokko iyyuu hin buusu yookaan mana ijaaruu hin danda'uun. Komentiin kun akkana jedhaaniin jaalalliin waggaa 4 wajjin ture har'a garuu jechaan nama teessee jira. Baay'een jaalladha dhiisuun dadhabee jedha. So wanta tokko waan ani isin jechuu barbaadu akkuma ati nama sana jaallattu kan si jaallatu baay'eetu jiraan. Sammuu kee amansiisi jireenya sana keessaa ba'iin. Namni sirimayyuu laphee isaa keessaa sin qabne gatii ati bilbilteefiif gatii ati jaalala kee 99 ibsiteefiif deebisee sin jaallatuun jaalala jechuun jalqabuma isaayyuu kara lammaniin walitti dhufanii walii galtee waliif yaaduu fi walii wajjin jiraachuudhaaf dhama'uudhaan galatooma nagaadhaan naa tura waaqayyo sin wajjin haa ta'u. Ani nama dhimma gaa'elaa irratti yeroo intinaa kennu mitiin yoo gorsa kennu mitiin garuu wanta sammuu koo keessa jiru hin ta'a jedhee wanta yaade tokko nama dubbatuudhaan namni yaada kootti walii galu namni fudhachuudha danda'u hin fudhataan. Namni yaada kootti waliin galle immoo akkasuma kumaatamni jira jedhee nama yaaduudhaan. Komentii kana lamman irratti anaaf maal himtaa jaarsi koo maatii kootii maallaqa erginaan bilook na godhee kan jedhuu fi maatii koo wajjin akkan haasa'u hin jaallatu kan jedhu kanarratti yaada gabaabduu xiqqoo seen qabaan. Mukti baala isaa malee duwwaa isaa gogaan isaa ni bareedaa. Sinitti yoo hin bareeda ta'eef hin beeku anatti garuu hin bareeduun. Akkasumas namni tokko gaa'ela kan dhaabbatu ilmaan horuuf maatii jalqabuufidha jedheen yaadaan. Ilmaan erga hortee booddee dhallati godhattu intalli kee guddattee nama tokkoof jettee yoo seen si dhiistee deemte yoo seen guyyaati gargaarsa barbaadutti si gargaaruu didde yoo isheen deebitee si wajjin haasa'uudhaan barbaadne hin jaallattaa garaan keen jaallataa. Eeyyesa kana nan jaalladhaa hojjette rakkoon qabu duuka jiraachuu dandeessa namoota akkanaa wajjin. Garuu ani dhalli koo haadha durbaati ani ijoolleen koo ani guddisaatti jiru boroftaan nama tokkoof jecha akka isaan na jibban yookaan na baqatan na duuka haasa'u akka isaan jibban yeroo isaan ani isaan barbaadutti na argamuu akka isaan didan hin barbaadu yoomiyyuu yoo ta'e. Kanaaf ani yoomiyyuu haadha koo eenyuun iyyuu hin qixxeessuun. Akkasumas yoo kana hin barbaaddu yoo ta'e ati nama akkuma Oromoon jaallannaan cittoo wajjin
jibbinaa shittoo wajjinii jedhu nama eenyummaa keetiin si jaallatu maatii kee wajjin nama si jaallachuu danda'u baay'eetu jira waan ta'eef dhiisii warra akkasii ofirraa kutiiti darbii adeemiin sababiin isaa akkuma qomoo irraa kutanii qobaattan bisu jedhan sana yoonni si godhe wanta qabatamaa waan of harkaa qabdu ragaa tokkoyyuu waan hin qabaanneef isa malee immoo yeroon kana jedhu gaafa gaa'ela jennu maatii keenyaaf nuyin walitti fuudhu warri dhiiraa osoo hin taane nuyin fuudhuun maatii keef gaa'ela kee gidduu maatii isaaf gaa'ela kee gidduu immoo tarkaanfii yookaan baawundarii wanti jedhamu tokko jiraachuu qabaan akkamitti akkati jiraattuun wal kabajjee innis maatii kee kabaje atis maatii isaa kabaje guyyaa rakkinaatti wal bukkee dhaabbatteedha kanati jiraattuun hanga hin heerumnetti garuu hanga harka isaa keessa hin jiraannetti yookaan harka kee keessa inni hin jiraannetti hanga walii wajjin isin jireenya hin jalqabnetti garuu kan hojjettuun yoo maatii kee gargaarte isa waan ilaallatu waan jiru natti hin fakkaatuun ani kanan siniin jedha galatooma nagaadhaan naa tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akemi nagaa jirtanii fayyaa keessanii. Baga guyyaa jaalatamaa kabajamaa guyyaa khairii kanaan isin ga'ee nu ga'e hunda keenya nama khairii dalagataa oolu rabbi nu haa godhu. Itti aansee ijoollee immoo hiraarsa keessa jirtan ijoollee aara keessa jirtan ijoollee ammaan booda waa tokko jijjiiruu hin danda'u dadhabee jira. Ammaan booda wanni godhu jiru biyya Arabaa turee jira maatiin isaa rangalfadhu mallaqa ergatanii warri nyaatamtan warri biiroo mallaqa keettanii isin orgatan haala hedduu keessa warri jirtan yeroo ammaa kana cinqii keessa warri jirtan jechuudha. Waan dhabdanirra waan qabdanitu caala waan ta'eef alhamdulillah rabbil alamin jedha yeroo ammaa kana kan miiliyoonan biiliyoonan bitamni fayyaa ganama nagaan ka'u galgala nagaan ciisu hirriba gaarii rafu bakka raaftanii nagaan ka'u kan nagaan na oolchi nagaan na bulchi kan nagaan na bulchi nagaan na oolchi jettanii nagaan guyyaa keessan eegaltan taanan wallahi lazim kun ni'imaa guddaa ni'imaa hin arganne nama hedduutu yeroo takka osoo miilaan dhaabbadhe yeroo tokko osoo gurraan dhagaye yeroo tokko osoo ijaan laale kan jedhutu jira. Yeroo ammaa kana jechuudha nama hedduutu fayyaa dhabee algaa kanarraa osoo ka'eetiin akka nama osoo tara deemee jiraadhe kan jedhu immoo biyya Arabaa kana jiraannee mallaqa dalagaa fidaa maatii keenya gammachiisaa of jijjiiraa waa hedduu jijjiiruu kan dandeenyu waa hedduu godhuu kan dandeenyu abdii murree jira ijoolleen harki guddaan jechuudha hanga ammaa hoggaa dheeraa dalagee homata kan qabu warri jettan fayyaa qabdanii ofii keessanii cinqattanii xibbattanii jechuudha rakkina ofitti hin fidina of hin dhibsimsiisina ilmi namaa kun sammuu ofii jijjiira taana mallaqa fiddanii argatu osoo hin taane fidanii mallaqa fiduu osoo hin taane hanga tokko sammuu keessan jijjiiruu jedheetiin yaalan wallahi lazim yeroon yoomiyyuu hin deemu yoo fayyaa guutuu qabaattan yoomiyyuu jijjiiramuu ni dandeettan sammuu keessan pilaanii kan keessan axxaaccaa duraan irra jirtan jijjiirtan taana ujoleen hedduu mallaqa nyaatamanii amma sanumaaf ji'a torba booyan ji'a shammulu hiraaran kan mallaqa nyaatetti gammade dabarse by the way sammuun ilma namaa kun daanyadha hanga rabbi isin daanyu sammuun keessan isin daanya gaafa waan gaarii dalaydan keessi keessan gammachuu qabu gaafa waan badaa dalaydan sammuun keessan kun waan badaa akka dalaydan deddeebisee isinitti ofii keessanii giddimaan diddan malee wallahi sammuun keessan isin gaafatu mee of maramara gisee tokko waan badaa yoo dalaydaniif waan gaarii yoo dalaydan ilma namaa yoo waa dalaydanii isinitti gammadeef ilmi namaa yoo isinitti gadde garaagarummaa sammuun keessan keessi keessan isinitti dhagamu ofii keessan ilaala kanaaf osoo nu ijoolleen mallaqa dhabe jettan kunniin osoo jireenya Arabaa kun jireenya keessan ta'e makiinaa qabdanii akka barbaadan makiinaan baatanii mana qabdanii mallaqa qabdanii jiruu gaarii jiraattanii sarraatanyaa qaxarattanii jiraattanii osoo fayyaa dhabdanii hoo wanni kun martuu bar hiikkaa isin biraa hin qabu turguma illee isin galee hiikkaa takka hin qabu mallaqa jechuun ilmi namaa fayyaa qabatee taanaan dalage fida mallaqa qabaattan taanaan garuu fayyaa bitatuu hin dandeettan fayyaa mallaqa yaalamu jira fayyaa mallaqaan hin yaalamne jira mallaqni kun yeroo gammachuu isin fidu jira yeroo gammachuu isin orgisiisu jira namni yeroo ammaa kana bar mallaqa guddaa qabu akka kennaa kana rafee akka kennaa kana boqonnaan argatu akka kennaa kana sammuun isaa firii miti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh እንዴት ናችሁ? እንኳን ለተወዳጁ ለጁማ ቀን አደረሳችሁ አደረሰን ኸይረ ነገር መንሰራበት አላህ ያድርገን ካጣን ይልቅ ያለን ብዙ ስለሆነ አልহামዱሊላህ በሉ ባላችሁ ነገር ፈጣሪና አመስግኑ ሲቀጥል ደግሞ አንድ መልእክት ማስተላለፍ ፈለኩኝ ሁሌ ሰውን ለምትወቅሱ ሴቶች ሁሌ ሰው ምክንያታዊ ለምታደርጉ ሐላፍትና ለራሳችሁ ሐላፍትና እንድትሰማችሁ አዎ አጥፍቻለሁ አዎ ተሳስቻለሁ አዎ እዚህ ጋር የሆነ ስህተት ነበረብኝ ብላችሁ ራሳችሁን ሐላፍትና ውስጥ ማስገባት የማትፈልጉ ሴቶች በቤተሰብም በፍቅረኛም በባልም በህይወታችሁ ውስጥ ጓደኛዬ ባትለኝ ኤከሌ ባይለኝ ኤከሌ አርጊ ባይለኝ ኤከሌ በዛው ጪ ባይለኝ አላደርግም ነበር ብላችሁ ሁሌ ሰውን የምታሳቡ ሴቶች ሁሌ ሰውን እንዳሳበባችሁ ትኖራላችሁ መቼም ሐላፍትና ተሰምቷችሁ ስህተታችሁ የቱ ጋር እንደሆነ ስለማታርሙ
አንድ ጥፋተኛ ነኝ ብላችሁ ራሳችሁን አሳምኑ። ራሳችሁን ውቀሱ አይደለም፣ ተጸጸቱ አይደለም፣ አልቅሱ፣ ተጎዱ አይደለም። ግን አንድ ሰው ስህተቱን ካላመነ ኃላፊነት ካልተሰማው መቼም ስህተቱን ሊያውቁ አይችልም። የሆነች ልጅ አለች፣ አረብ ሀገር ነበረች እና ኢትዮጵያ ገባች። ቤተሰብ ነበረ ብሯን እየጨረሰባት 4 ዓመት ቤይሩት ነው የሰራችው። ተመልሳ መጣች። ስትመጣ ግን ፍቅረኛ ነበራት። ፍቅረኛዋ እሷ ምንም መላክም አልፈለገችም፣ ግን የሆነ ስራ ጀምራለሁ ምናምን ብሏት ብር ትልክለታለች። ልክ ከኢትዮጵያ ስትገባ ከ3 ዓመት በኋላ እንግዲህ አግብቶ ጠበቃት እሱ ማለት ነው። አሁን ዛሬ ላይ ወንድ የሚባል ነገር ቤተሰብ የሚባል ነገር ማንንም አታወራም። ብቻዋን ነው፣ በጭንቀት አብዳለች። ሁሌ ፌንት ትነቅላለች። ሁሌ ራሷን ይጥላታል ማለት ነው። በቅርበት ማቃት ልጅ ናት እና ኃላፊነት በሰማት ኖሮ ለዚህ ደረጃ አደርስም ባይነኝ እኔ። ምክንያቱም ምን ማለት ነው ልትሉ ትችላላችሁ፣ ግራ ሊገባችሁ ይችላል። ቤተሰቧን በምን ያህል ፐርሰንት መርዳት መቻልን ብታቅ ኖሮ ምን ያህል መርዳት አለብኝ። ክፍለ ሀገር ከሆኑ ቢያንስ መሬት ገዝተው እንዲያርሱ፣ ከተማ ከሆኑ የሆነ ንግድ እንዲጀምሩ፣ የሆነ ስራ እንዲጀምሩ፣ እንዲንቀሳቀሱ ብታደርግ ኖሮ ሁሌ ብር ከሷ አይጠብቁም ነበር፣ ሁሌ ከሷ እርዳታ አይጠብቁም ነበር። ገብቷችኋል? ቤተሰቧን ባትወቅስ ኖሮ የኔ ሴታት ቤተሰቦች ምን ያህል ፐርሰንት መርዳት ነበረብኝ ብላ ራሷን ብትጠይቅ ኖሮ ኃላፊነት ውስጥ ራሷን ብትከት ኖሮ ሴታቷን ታቅ ነበር። እሷ ግን ቤተሰቦች ይበሉኝ ከሁን በኋላ የራሴ ኑሮ ነው፣ እሱ ማገባሻለሁ፣ ልጅ እንወልዳለን፣ እስክትመጪ የሆነ ቢዝነስ ጀምራለሁ፣ ተቀይሬ ነው የምታገኝላታል። ትልካለች። ስትገባ መናቀራች ማለት ነው። ከሁለቱም አልሆነችም፣ ወይ ከቤተሰቧ ወይ ከፍቅረኛዋ ወይ ከህሊናዋ። ዛሬም ነገም አልረፈደባችሁም። ጤነኞች ናቸው። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ሰርታችሁ ከበፊቱ ይልቅ ዛሬ ላይ ያላችሁበት ጊዜ የተሻለ ነው። ዛሬ ላይ መስራት ትችላላችሁ፣ መቀየር ትችላላችሁ። ዋናው አስተሳሰባችሁን አቅጣጫ መቀየር ነው። በፊት የነበራችሁበትን መንገድ መቀየር ነው። በፊት የነበራችሁን አስተሳሰብ የተሻለ አስተሳሰብ ማምጣት ነው እና ከሌላን ይልቅ ደግሞ ያለን ብዙ ስለሆነ አልহামዱሊላህ ጤነኞች ከሆናችሁ ማምጣት ትችላላችሁ። ተስፋ አትቁረጡ። ሰውን ምክንያታዊ ሰላም አልላችሁም። ቀጥታ ወደ ገደለው ገባለሁ። አንድ እህታችን ከናንተ ምክርና ውሳኔ ትፈልጋለች እና ሐሳባችሁን ሼር አድርጉላት ኮሜንት ላይ። ሳውዲ ነው ያለችው። ከፊሊፒን ጋር ነው የምትሰራው። መዳም ቤት ነው የምትሰራው። በራሷ እቃማ ነው። ሪያድ ነው ያለችው። ፊሊፒኖ 4 ዓመቷ ነው። እዛ ቤት ምግብ ነው የምትሰራው። የኛው ኢትዮጵያዊያ ደግሞ 5 ወሯ ነው ገና እና መዳሟ ተሳፍራለች። ያው በምግብም በተለያየ ነገር እንግዲህ እሷ ያለችኝ ቃል በቃል ባልጠቀመው ማጠር አድርጌ ስነግራችሁ፣ አንደኛ በምግብም የምግብ የመከልከል አይነት እንትን አላት። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ሙዚቃ ታዳምጣለች። ክላስ ውስጥ ኤርፎን አድርጌ ወይ ቀንሽ ስላት ሁሌ እንደተጨቃጨቅ ነው በዚህ ነገር ላይ አሰማኝም እና ለቤቷ ትልቋ ልጅ እንግዲህ ያሰሪዋ ልጅ ማለት ነው እና ለሷ እጄ ስነግራት ደውላ ሙዚቃ ምናምን ያው ክላሷ ውስጥ እንትን የምትለውን ቀንሽ ብላ ነገረቻት። ግን ያው ናት አለች እና በዛው ስንጨቃጨቅ ተበሳጭቼ ሄዳለሁ ምናምን ብዬ ተናገርኩኝ እና ልጅቷ ደግሞ ደውላ ለእናቷ ተናገረች። ለመዳሟ ስትናገር ያው ድጋሜ እናቷ ደውላ ስፒከር ላይ አድርጋ አስደመጠችኝ። የፈለገ መሄድ ይችላል አለች። ሪያድ ውስጥ ደግሞ ስራ የለም። ግን እኔ ግራ ገባኝ። ልሄድ ልውጣ ወይስ አልውጣ የምለው ነገር ግራ ገባኝ። ሪያድ ውስጥ ስራም ስለሌለ አለች። ግን እዚህ ጋር አንድ የተረዳሁት ነገር ካለ ብዙም መብራሪያ ያልጠየቅኳትም እኔ የጻፈችውን ጽሁፉን ብቻ ነው ያነበብኩት እና ሀሳብ ብሰጡኝ ብላ ነው የፈለገችው። አንቺ አሁን ልሄድ አልሄድም ብሎ ሀሳብ ውስጥ የገባሽው ሰዎቹ ተስማምቶሻል፣ ስራው ተስማምቶሻል፣ ከሰዎቹ ጋር ተስማሚያለሽ። የተቸገርሽው ከሰራተኛዋ ጋር ነው። ስለዚህ አንቺ መዳምሽን ቁጭ አድርገሽ መንገር ነው ለአንዴና ለመጨረሻ እንዲህ ነው ያለው ነገር ይሄ ነው። መቼም ሴትዮሽ ሙስሊም መሆን አለባት እና እኔ ሙዚቃ ማዳመጥ አልፈልግም። ታዳምጥ በኢርፎ ነው። ይሄ ነገር ያጨቃጨቀናል። በምግብ ላይ እንግዲህ መሰራው ምግብ አሰጠኝም እንድበላ አትፈልግም ወይ የት እንደምታረጋው አላውቅም ምናምን ብለሽ ያለውን ነገር ተናግረሽ ችግር መፍታት ትችያለሽ። ሰዎቹ ከተስማሙሽ፣ ሰዎቹ ካልተስማሙሽ፣ ሰራተኛዋ ከተጨመረችበት ግን ምንም ጭቅጭቅ አያስፈልግም፣ ክርክር አያስፈልግም። ሪያድ ውስጥ ያሉ ልጆች ስራ ፈልገውልሽ ስራ እንድትቀይሪ እቃማ ስላለሽ እንተባበረሻለን። በዚህ አጋጣሚ ግን እኔ 2 ዓመት ከፊሊፒን ጋር ሰርቻለሁ። እሷ ሄደች ስራ ቀየረች። እስከዛሬ ድረስ እንደዋወላለን። 1 ዓመት ከ6 ወሯ ከኔ ጋር ከተለያየን የምሰራበት ቦታ ዱባይ ይወስዱኛል ሰዎች። በጣም ነው መወዳት ልነግራችሁ አልችልም። አሁን ግን ያመጧት አዲስ ዓመት ከምናምን አብሯኝ ሆናለች። ሰይጣን ታውቃላችሁ፣ የሰው ልጅ ባህሪ ምንም ይሁን ምንም ልዩነት አለው እና
በጣም ቆሻሾች ሰይጣን የሆኑ አሉ፣ በጣም ደግሞ ጥሩ አሉ። ከማንኛውም ዜጋ ጋር ተስማምታችሁ ተዋዳችሁ ስትሰሩ ጊዜው ይሄድላችኋል፣ ሰዓቱ ይሄድላችኋል፣ ቀኑን ብሩህ ይሆንላችኋል። ትንሽ ጭቅጭቅ ካለ ግን ስራው ሳይሆን አእምሯችሁ ቢዚ ነው የሚሆነውና እንደዚህ አይነት ከሰራተኛ ጋር የምትጨቃጨቁ ከሆነ ለአሰሪ ነግራችሁ መፍትሄ መፈለግ፣ መፍትሄ ከሌለው ግን መውጣት ነው። በጣም ስሜታዊ በምንሆንበት ሰዓት